kadi shibiref Salihan kiyate jirti waran eeggachuudhaan dhabdan egaa walleen ododdaan cincitin itti fufiinsaan Salihan dhuftutti artistoonni as keessa jiran galaana walleen Oromoo kan jedhan cincuu miti cirracha bishaan cirracha bishaan Itasiran, Melissa Ramadan Kiririn, Yara, Stevie, Fulan. Kakak biasa nama sudah siap-siap itu kan? Egan sagantaan tamsaasa kallattii baandii barii Artist Saliha Samitiin dabalamee deemaa ture hamma eegalaa jira hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana to'atan gammachuun sinafeerra. Mukaina Melissa Ramadan Kiririn adjust mereka tiga jangan mau mulai aja kan tidak Saudi muatnya di Mukaina Melissa Ramadan Kiririn stage kaji foto wahasi
Viva. So, ready na, Viva. Yo! Look
Habibi, Cairo, Jutan, Tutu, Saliha, Saliha, ya, Tutu, jalan, wana di, hari, har pergi ni lepas balik, shop, 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 apa sih itu? Abe, 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 abe. Ya salam, ya salam. Karam banate gajra. Solega kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwoork kun sagantaa tamsaasa kallattii baandii baree Arsi Saliha Saamiidhaan dabalamee isin darbaa jirudha. Arsi Saliha Saamii nama gara steejiitti dhufuudhaaf qophiirra jirti. Hundi keessanuu akka nu faana turtan gamanaan isin affeerra. Ramadan Malka Saganda Ricardo Australia Suatu Tangan Maaf Ramadan Malka Garis David Amma artist Ramadan Malka gara steejiitti isin dhufaa jira. Artist Saliha hanga dhuftutti gaa.
ايش ما بتنتلي Saliha sirasin. Daka sadi ogar murugenya. Bidira dabra. Ana wadaza shagaru khanna tachazi. Harati famojin. Aye ke spon ke juntu kharakna saka. Bana. Bal sensor kasihan kasit. Orang ke spon kharakna saka. Jutu kharakna bana nugara. Artis Saliha Sami mana? Untuk biasa Cairo kami. Jutu kharakna bana. Kharakna jerawan jutu nugara. Bana bana jutu kharakna. Balisa. Namoonni gamatti boonee manna kubbishaanii qabu jechaa turtan gala ala suuqii deemuun barbaadina duuba kanaan bishaan guutanii as keessaa maaloo seewwan jiruufu waan barbaadan as keessaa bitachuu dandeessuu jedha. Karaa kana saamaa dargaggoof shamarreen Cairo. Toliga kabajamtoota daawwattoota Kush Media Network amma artist Saliha Samiin dhuftee balbalarra jirti. Egaa hanga xumuraatti akka nu faana turtan kabajaadhaan isin affeerra. Toliga kabajamtoota Kush daawwattoota Kush Media Network gamanumaan namoota karaa gubbaatti argine hunda isin affeerra. Kabajamaa artist Ramadan mee daawwattoonni Kush Media Network yeroo kana namni 1,000 ol si daawwachuutti jira. Mee koonsartii har'aa kanaatti maal yaada maal sitti dhagahame? Bu'aa bahii hedduu ture koonsartii har'aa kana milkeessuudhaaf mee maal sitti dhagahame? Wallahi dhugaa dubbachuuf koonsartiin har'aa kun koonsartii xiiqiiti. Koonsartii kana galmaan ga'uu keenyaaf hedduu akka injifannootti natti dhagahama. Waggaa dheeraaf biyya kana turree carraa gartee akkana waliin dhufnee koonsartii godhachuudhaaf dhoowwamnee turree har'a kun akka nuuf injifannootti ilaalla. Kanaaf hedduun gammade gammachuu guddootti natti dhagahama. Tolee artist kabajamaa Ramadan hedduu galatoome hedduu baay'ee si galateeffanna. Hanga xumuraatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeerra. Oromoo maraaf dhaamsa xumuraa yoo qabaatte gamanumaan nu akka affeertu barbaanna. Oromoon duraanuu waan itti ka'e akkan galmaan ga'u hojiidhaan beeksisa. Kanaaf akkuma Oromummaa gootummaa Oromummaan qabnu saniin injifannoo irraa arganne tanaan fuulduraafis akkanumatti akka itti fufnuun dhaama. Tolee galatoomaa gaa kabajamtoota Kush Media Network artist keenya kabajamaaf jaalatamaa hedduu si kabajnaa hedduu si jaalanna. Hanga xumuraatti waltajjii irratti si eegna. Galatoomii.
Tole kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Kush Media Network egaa haalli eegumsaa artiist Saliha Samiitii fi artiistonni baandii barii eegaa jiran haaluma tufeen jira. Amma haalli jiru haala miidhagaadha. Artiist Saliha Samii dhuftee as keessa jirti. Egaa Tolega galatoomaa kabajamtoota daawwattoota Kush Media Network hanga xumuraatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeerra. Artiist Saliha Samii dhuftee as keessa jirti. Artiist Saliha Samii daawwattoota Kush Media Networkiitiin baga dhufte siin jenna. Oromoo hedduu keessatti eegaa jirani. Baay'ee galatooma. Tole hedduu galatooma. Tolega tiko haalli jiru haala gaariin fakkaatu. Tolega kabajamtoota daawwattoota Kush Media Network artiist Saliha Samiin dhuftee as keessa jirti. Namni gaa hanguma jaalalaa fi kabajaa isheedhaaf qabu ishee daawwachuu fi harkumaan ishee tuquudhaaf hangana wal deebaa jiru. Artiist Saliha Samii yeroo ammaa kana qubattee jirti. Hanga xumuraatti akka nu faana turtan kabajaadhaaf isin affeerra. Tolega kabajamtoota Kush daawwattoota Kush Media Network as biratti artiist kabajamaa fi jaalatamaa barreessaa walaloo akkasumas yeedaloo Abbaba Dhugaasaa biratti argama. Abbaba Dhugaasaa meegaa artiist Abbaba Dhugaasaa dhiifama. Har'a qophii kanarratti argamuu keetii fi qophiin kun immoo milkaa'uu isaatiif maal sitti dhagahame? Egaa hedduu gammannee jirra guyyaa har'a kanatti artisti Saliha Samii kabajamtuu dhuftee karaan durallee milkoofne ammoo lammaffaa yaalamee milkaa'ee jira. Hedduu gammachuu qabna baay'ee. Tole artiist Abbaba hedduu galatoomi. Egaa hanga xumuraatti akka isin faana turruus agarumaan Oromoodhaaf dhaamsa maal qabdi? Egaa dhaamsa ani qabu bakka jiru kanatu bakka itti waan ta'eef walii gallee bakka teenyuma teenya akka taphannuun jedha.
kanaaf immoo rabbi walii galtee nuuf haa kennu tokkummaa nuuf haa kennu bakka qoodumsi kun hafee guyyaa tokko taanee wal qoodumsa tokko taanee jiraannu bakka bayii jiraannu rabbi nuuf haa kennu. Tole artiist Abbabaa Dugaasaa hedduu galatoomsiin jenna. Tole egaa Oromoon iddoo kana jiru baay'eedha. Achisi kata wal shubbisu barbaadde ogum walleen gargara dhuftanii shubbisu bashannanuu dandeessanii naamusni immoo barbaachisaadha. Gidduu kanatti deemni yookiin haalli tokko addaancite siistemii hundee godhuu danda'a. Kanaaf wal dhageenya maaliqa weellistoonni keenya jaalatamuun bebbeekamoon iddoo garagaraa irraa kan dhufanii fi artist Saliha Sami sabboontuu fi qabsooftuun nu gidduutti argamti. Akkasumas weellistoota hangafoota keessaa meetii jamamas as jirti. Marreekaa dhangaa fi gumaanni keenya hedduu garuu wanni isinitti dhaaman naamusni barbaachisaadha. Qophii kun qophii xiiqiiti. Kanaaf ammoo xiiqiidhaan irra aanee akka gallu naamusaan walii haa boonnuun jedha. Bakkuma jirtanii gammadaa mirqaanaa kana isinitti dhaamadhaa ulfaata. Amma sooti giddoo kana dhadhaabattan achisiiqa warri koree naamusaallee asin dhadhaabatina keessa achisiiqa lafa kana banaa godha Oromoo dhagaama alagaan dhimma keenya irra dhufee nutti nu qaba hayyee waliin abboonnu koonsartii kun koonsartii xiiqiiti kanaafuu naamusa barbaachisaa waliif abboonnu gara dirree duubarraa kana dhaabbataa bakkuma jirtanitti wajjin mirqaannu jedha ulfaadha. Wanni goonu Tole egaa daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwoork sagantaan keenya akkuma itti jira. Xiqqoo namni baay'eedha waan ta'eef artiist Saliha Sami dubbisuudhaaf egaa namoonni isteejii irratti wal dhiibaa jiranii isaanuma tasgabbeessuudhaaf sagantaan keenya hanga xumuraatti itti fufa. Akka xumuraatti nu faana tura. sagantaa keenya ni eegalla Saliha qophooftee shubbisuudhaaf ammas sirba tokko sirreessinee achi booda Saliha qabannee isin dhufna. Kanaafuu achi badhaadhaatiin weellisa. Warri baajii koree naamusaa of harkaa qabdan naannoo kanarra hiriiraan dhaabbachuudhaan warri hirmaattoonni akka garan hin dabarree fi weellistoonni qofti akka wanni jiran ammas inni biraa namoonni laayivii waraabuudhaaf deemtan gara dhaabbachuudha adaraa wajjii ameetiin akka wanni hin jedhu kana walitti dhaaman. Warra kaameraamaanii koreen naamusaa asirra dhaabbachuu osoo hin taane nama keessa deemsanii nama tasgabbeessuu fi teessisuu danda'uu qabdu jechuudha. Hayyeega hayyanuma mirqaanuma jaalaluma wanni biraan jiru jechaa qabatan amma gartee asirraan garaa walitti kan deebinu haga Saliyaan isinii dhuftutti weellisaa والنسو جادسة شمساتي جرستيك تسيري فيرا جاستيجران عبد السالية أصدوبة تقوم أبدني نشو بزنا إني تشفنا نورا جادسة شمساتي
artist Saliha irratti isin sirbuu barbaadan hundi keessan gara iddoo keessan deebi'aa. Hunduu gara bakka keessan deebi'aa. Hundumtu keessan gara iddoo keessanitti deebi'aa. Bifa wajjin. Artist Saliha Sami. Guys, thank you to the Oro Rihanna, Oro Shakira, Oro Beyonce, Shakira in Cairo. Akkam jirta? Nam shanin ta'an isin argu malee dhugaadhaa uummanni keenya bakka garaagaraa irraa qeerroonis onlaayinii bakka hundattuu hedduu naaf rakkachaa turanii isinirri galatooma garuu galii warri naan jedhu seetti ture naaf yaadanii garuu hamma wareegama waan hin kanaafuu baga jiraatan hedduun isin jaaladha nama emotional yoo ta'e imimmaan sunarraa yaa waan ta'eef qabeeti malee silaa akkaataa keessaniin deeggarsa bakka taatan yommuu arguu hedduun achi dhagahamee haala biyya ilaalaa ture nama uffata aadaa uffatee akkasitti kanarra faca'ee hunda laale baay'ee gadda anaaf osoo hin taane isin faamilee keessanii jechuudha as geenye qabsoon oromootiin akkanumatti as keessa waan taateef wanni takka nu cabsu wanni takka itti wal deebisu shirri masni keessa deemus walumaa cabsina jechuudha ni jireenyaan oromoo
biyya irraa ijoollee nu jalaa akkasuma mortomaa gaarkosee abbaba kanaafuu hundaan maalis hawdanii hunda qabdanii asii bultanii ja'anii jiranii shaggooyyee fi hunda taphadhaa piliis tasgabbaawaa isin wajjin taphachuu fedha as dhufee ilaasii jechuudha dokkuma jirru haa waliin isin waliin dhiibinaa jechuu barbaade. Mubarak, congratulations. Aroza Khaiti, special presence. Hundi keessanuu bakka jirtanii shubbisaa weellistuu meetii jamamaan dhuftee ammas isinattuu jirti. Jara keenya meetii koo waltajjii kanarraa achi nusii qabe akka bashannannu waltajjii kanarraa lee jaalatti koo isee achi weellisaa sirbuu fi daawwaa kennaa qaba. Jaran bashannanuu feetumi duuba yoo bashannanne weellisaa asii hafuuratti kutaa akkamitti sirbuu danda'ee qilleensa kennaa luka warri jidduu waltajjii jirtan kana adaraa oromummaa lafatti gadi nu bu'ame dhaga'ama jarana akka waliin daddarbine nuti oromoodha koonsartii kun kan xiiqitimi duuba eega kan xiiqite waliif abboon nuti waltajjii kanarratti qochi kakaadha. Weellistuu meetii jamaamaa ilxooxxoorra shanarraa caaliyee ko jechuun qophii jirti meetichi kana raachisee qaba. Yaa Oromoo raani kan jiru maaree Oromoo sagalee takka wal dhagaati wala dhageenyu waltajjii kana irratti qo'achisee qaba. Hafuura walitti kutinaa kanaafti illee ho'a. Warri laayivii waraabdanillee achisee qaba waltajjii mirqaanaa. Mare meti jamama kan Allah wa salale nujeti bashana nagari meti disenti dai bakala mati risani